Sheikh Muhammad Amin tamam durata majlisa magala asiti darasa muftitisi ana wajjin hafiz alqur'ani mahadu Muhammad jedhan kanallee mudarrisa illee keessa qooda qabanii akkuma majlisa illee bulchaa jiranitti jechuudha majlisa magaalaa haala babbareedaadhaan amma alhamdulillah nuyi fakka biyyattii kanaatti dhaloota duraati jennee yaanna jijjiiramni amma dhufe kun lafti kun walakka handhuura magaalaa jira. Handhuura magaalaa kanatti nama hedduutu irraa dheebuu qaba ture. Sanirraa rabbi gartee li awwal marra bitaariikhi madiinati Jimma taariikhiyya rabbiin agartee dachii kanaa qalba madiinaa keessatti rabbi nuu kenne sanuu gartee waajjira adda addaatii fi markaza islaamiitii fi masjid caammiidha. Wanni keessatti nu argamuun isa duraati jechuu jijjiirama amma dhufe kana keessatti. Gaafa duraa gartee osoo maqaa biyya taariikhaa biyya islaamaa jedhamtuuti غربت وسما بابيات جدنوتي وان براتا تي تورتي سان كيسن ديبنو اما غمچون كنو في غمچو غدادا نمني تاريخو ما علابه كمل دري خيري كنا كنا كيسه ترغمسيسني تاريخ رسمي اشاره غرتني ابديه كنا لفكاون مجنتوري جيرمني كن دفنان خيري غدا كنا ربي نو دفه امني مغالا كناس مرغو في ارغته amma alhamdulillah majlisni akkuma bareedaa deemaa jira amma akka magaalaa kanaatiif akka godina kanaatti illee haala bareedaadhaan ulamaa isaallee qajeelfatee akkuma beektan koree fatwaallee lafa kaayate ulamaa tadriisaatii fi warra halaqaallee godinni kun aanaa 23 of jalaa qaba jechuudha. Aanaa 23 kana irra hedduu isaa keessatti halaqaa ilmiitii fi khalaawii quraanaatu deemaa jira. Lillahi alhamdu godinni nutti aanus akkasuma buunnoo beddellee godinni nutti aanus akkasuma iluu abbaaboor إلى كون طرفه واللقى سنتي قرتي خيري الدوتو ولد عبتي دي ماجرا إذا ربين قالني هاجو أكسجل راكك سماتي وارجع سنتي جمدا الحمد لله نما حلقة علمي كرايسا ركيسا شيخا كيني شيخ معشر هاي سن تربية وتاني قد دفتني أسنو خنتن بكلا سن أقرتي أسنو أرجتي نو خنتن أبقالا سن أقرتني لفا نو خيسن درسا ما يوتكاتنا ما دبشني يولك بني أمو مميلا خنا لله الحمد والشكر akka gaarii jirra jechuuf hin jaayoo waan nu hanqatellee gaaganaa dabalatu fuukun warra isin fidanne alhamdulillah kana fakkaatti shaa waan isin nuun jettan isinirraa eegna du'aa'iidhaa fi gorsaa fi waan kana fakkaatu biidnillaahi ta'ala inni keenya shee Usmaanillee gartanii isaanis baadakum kalimaa qabanii waan jedhanu waan irratti nu shajjaanu inshaallah rabbiin khayrii walitti isinii baaqabu isin haa gargaaru ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ربي يا الله خيري ولتتني فاقه حكمك أجلتني ربي كجلو سني فادوهم إسنها غرغار موتيتنا ربي إسنها غرغار فتنا إسني راهاقه بيتين بينغا ربي هاقود بينغا ربي هاقود فتنا راهاقه يا ربي يا الله يا كريم يا جواد يا حي يا قيوم بحق سبحان ربك غلط خيس ربي سني هاقلتو إسنين جنة maqaadhaan ta'uu qofaa miti waan takka hallaalamu dalagaan laalama kanaaf abbootii keenya gaa isaan biratti hedduu haasa'uunis ni ulfaata abbootii keenya warra nu guddisi biratti umrii rabbi nu haa dheereessu carraa arraa kanaa argannee bakka kana gahuun rabbiin keenya haa galatoomu lammeeysa akkaataa itti majlisni deemamee bakka kana geellee ni yaadatama nuti akka godina Jimmaa akka magaalaa Jimmaa isinirraa gammanne biiroon majlisul aalaa kana fakkaachuun lafa hangana gahuu fudhatuun argachuun warri isinii kannellee haa galatoomuu gartee jenna bakka hedduutiitu lafa dhabee biiroo majlisul aalaa dhimma islaamoota mana khiraa keessa ka jiruus jira isin faajii hangana geessu lafa arkattanii
biiroo irra ijaartanii, masjiida ijaartanii, koolleejjii kulliyyaa ijaartanii hanga kana deemuun waan isinirraa namni biroollee laallatee isinirraa qaceelfama fudhatu jenneeti gartee yaanna. Kanaaf baarakallahu fiikum fajazaakumullahu khayran. Rabbiin yoguu dalagaa takka dubbatu inna allaha yuhibbul muhsiniin, warra waan tolchu waan dalagu tolchu jaallata jee nabiin keenyalleen alayhi salaatu wassalaami allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika, dalaguu qofaa miti tolchuu xiqqoo dalaganii akkuma muqaddimaa muslim keessa ija'ame san waan guddoo naanneessanii hongawanii irraa galuurra xiqqoo naanneessanii xiqqoo tolchuutu caala akkuma ja'an. Hedduu dhimma islaamaa kan magaalaa Jimmaa hedduu isinirraa gammannee ulamaa'ileen teenya dhimmi islaamaa akka abbaan keenya, sheeyni keenya, guddaan keenya, muftiin keenya, murabbii abbaan keenya kan nu guddisan reefu isinii dhaamanitti ulama'aan majlisul aalaan wal qabadhaa imaamotaa waliin biyya diin barsiisaahi, tokkummaa biyya garsiisaahi, nama tokko tahee waa dalaga. Khuduu min annahli thalaatha akkuma ja'ansan kanniizni wal tahee waa deemmeessa. Kanniizni yogguu waa deemmeessu kaan mootiidha eege, kaan bishaani kute, kaan daraara eege, kaan daraara kute, kaan mana eege hulaarra taa'e deemmi kasitti dawaasan wal tahaani dhufee. Hiitichinii fi booqeenii fi ummataa yogguu wal ta'uu dhabde bakka ajuuyituu shurufkaa bakka sagaraa achii fi achitti haftee. Kanaaf hedduu isinirraa gammannee wanni gartee silaa naafee fi isin dubbatanii hedduu galatoomaa. Jazaakumullahu khayran. Oliin isin adeemu isiniin jenna. Du'aa isheenii keenya nuu kadhatan rabbi isinii haa qeebalu. Magaalaa tana magaalaa fuuldura guddachaa deemtu rabbi haa godhu. Ulamaa'ilee isii imaamotii isii dhimma islaamoota hunda warra fuuldura deeme rabbi haa godhu. Naggaadii isii hangartee dafkaan bulaa isii shabaaba isii shamarran isii hawwan isii barataa isii barsiisaa isii hunduma warra fuuldura deeme rabbi haa godhu. Du'aa rabbi nu haa qeebalu. Yaada muraada bakkaan rabbi nu haa ge'u. Khayrii hundoollee rabbi nu haa qabu. Amiin amiin. Tanuti achii kaanee dhufneefillee itittu rabbi nu haa godhu. Ofii rabbiin keessa jirutti kophee rabbi nu haa kaayyachiisu. Waan niin taasisaa isii murteessee jiru waan maqaa qabutti warra kophee kaayyate rabbi nu haa godhu. Dalagaa dalaynu keessatti ikhlaasa tawaaduu rabbi nu haa kennu. Argaa namaatiif osoo hin ta'in nama rabbiin naa jettanii dalaydan jee rabbi nu haa godhu. Du'aa rabbi nu haa qeebalu. Amiin 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 amiin. Beeku subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun. Sheikhni keenya kan barataa ture. Maqaan isaanii Muhammad Ali Yahyaa jedhamu. Al-Hararii Al-Azharii isaanumti daddabbee isaanii yeroo katabanii biyya araarsan rahimahullah jaarsummaa dabdabbee tokkoon biyya araarama namni wal lole fi aangamaaf gamasii nama Harari karramilleedha dhaloonni isaanii karramillee quba qabdu gosa nooleerraa muftii gommaa yookaan muftii jimma keessatti beekamaati dhaloonni isaanii karramilleedha gosa nooleerraa kan dhalatan. Sheikhni kun sheekha guddaadha. Biyya Harar keessatti ilmi hedduu qara'anii roman guddoota zamana sana jiranutti qara'anii achirraa dawwee gara Shee Abu Hajiyyee jara birattis isaan irrattis baratanii achirraan gara Suudaanii deemanii Suudaanirraa Azhar deemanii Azhariin waggaa hedduu achitti eebbifamanii ba'anii Shaamiinis deemanii Alima bahruma tokkotu biyya kana dhufe Muhammad Ali Yahyaa kun waggaa 45 ilmii walitti dhaabaa qaraasisan ana gommaa keessatti. Allahu akbar. No. Manuma keenya teenyati
Kan itti barataa turre mana haadha keenya abbaa keenyaatiin itti barataa turre darasaas keessummeessaa turre darasaan biyya adda addaatti Hararirraa Arsiirraa biyya adda addaarraa dhufee achitti barata. Seenaa akkasiitas keessa jira jechuudha. Jimmaa fi Harar alaaqaan jiru tokko sheekha Hararii kan biyya keenya qaraa isaa ture. Darasaan immoo Jimmatu immoo Harariin taa'ee barataa jira isa ammaa kana. Kanaaf gammachuu fi walitti hidhamiinsi jiru kan onnee keessaa nu maddeedha malee kan dhihoo dheengadda yookaan waa tokkoon alate wayii miti. Qaatarraa qabeetu jiru ammayyuu immoo darasaan keenyas simbiratti argama. Simbiratti allamee galaa jira. Ashaaraan sheekha keenyaa sun hammammaa isumatti hojjetaa jira. Sheekni Haji Shaafiin, Sheekni Haji Mahmud.